garaa jabummaan akkasiis jira si jechisiisa. Baay'ee wanti nuti guyyaadhaa guyyaatti argaa oollu, wanti nuti yeroodhaa yerootti argaa oollu baay'ee wanta nama gaddisiisudha jechuudha. Yaa'u akkuma beekamu viidiyoon kun darbeera waggoota darbee keessa jechuudha. Abbaan mucaa kanaa miidiyaa irratti baay'ee boohaa dubbachaa ture jechuudha. Dhugaa mucaa kanaa barbaada jedhee baay'ee dubbachaa ture jechuudha. Abbaa ishii dhugaa dubbachuuf baay'ee jechuudha yoo yaadatse waggaa darbee keessa jechuudha. Garuu dhugaan hin qallatti malee hin cittoodha. Oromoon gaafa mammaa gochuudha. Dhugaan mucaa suni turus bulus har'a baheera kunoo jechuudha. Tole ashamaa harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindoo YouTube bakka jirtan hundumatti nagaa faraarri waaqayyo isiniif haa baay'atu isiniin jecha warri chaanalii kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuu na jajjabeessa isiniin jedha. Tole warri maatii koo immoo akkuma kaleessa hin gada na jajjabeessaa turtan har'as jajjabeenni keessan itti haa fufuu galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha. Tole egaa harma wantoota haaraa isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoo kana yeroo darbe akkuma argame waggoota darbee dura kan inni hojjetame jechuudha. Mucaan kun waggoota darbee keessa kan isheen boqottee abbaan ishii dhugaa mucaa kanaan barbaada dhugaa mucaa koo jedhee baay'ee boohee dubbachaa ture jechuudha miidiyaa irratti. Garuu fedha waaqayyoo taanaan kun dhugaa mucaa isaa baheeraaf jechuudha. Garaa jabummaan namni keessa jirutu baay'ee nama dhiba jechuudha dhugaa dubbachuuf. Baay'ee wanta nama ajaa'ibuu fi baay'ee wanta amlee nama cabsudha jechuudha. Haati nama deesse gaafa waan akkasii raawwatti gaafa jedhanii wanta nama namnedha jechuudha. Garuu dhugaa mucaa kanaa baheeraaf jechuudha. Egaa akkuma beekamu mucaan kun haati mucaa kanaa fi abbaan mucaa kanaa adda baaniitiin turan. Mucaa dhiiraa tokkollee qabu jechuudha kan biraa jechuudha. Mucaan dhiiraa sun abbaa faana bahee mucattiin dubaraa kun immoo haadha faana baatee jechuudha akkuma beekamu. Egaa yeroo baay'ee nuti kan filannu jireenya keenya keessatti haadha keenya filanna malee abbaa keenya baay'ee filannu jechuudha. Sababii sunirraan kan ka'e ammallee mucaan kun haadha ishii filatte jechuudha. Haadha ishii filannaa filatteetu gara haadhaa dhaqxe jechuudha. Egaa mucaa kanarraan haati ishii sun immoo abbaa nama biraatti heerumte jechuudha yookaan abbaa buddeenaatti jechuudha. Abbaa buddeenaatti heerumte jechuudha. Abbaan buddeenaa sun immoo maal godha safuudha dhugaa dubbachuuf wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Wanta baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Inni immoo maal godha mucaa sun jechuudha. Haadha fuudheetu mucaa kana immoo gudeede. Mucaan kun nama waggaa 11ti. Nama waggaa 11ti mucaan kun ishee immoo hin gudeede jechuudha. Argitanii? Gaa rabbi. Ishee immoo hin gudeede. Egaa kana keessatti mucaan kun haati gaafa ishiin gudeedamtu gaafa ishiin bartu haati mucaayitti mana barumsa duraan baratti turte mucaan kun kutaa 5 baratti turte mana barumsaallee ishii dhorkiteeni mana barumsaallee dhoowwiteeni bakka deemtu hundumatti fuutee deemti suuqii yoo deemte fuutee deemti lafa deemtu hundumatti haati gotottee deemte jechuudha mucaa kana. Gaafa manaa deemte immoo maal goote balbalatti manatti gashiteetu itti qaraqartee deemte jechuudha. Bayyesus wanta baay'ee yaamne nama cabsu dhugaa haati ofiis gaafa akkatti namatti cakkantu jechuudha. Gaafa karaa deemtu immoo balbala manatti gashitee itti cuufteetu deemti jechuudha mucaa kanatti. Egaa namni tokko guyyuma tokko guyyaa 2-3 gaafa mana taa'e akka maamlee nama suni amma cabu beekamaadha. Mucaan kun immoo mucaa bareedduu kanadha daa'ima ola deemtudha jechuudha. Egaa haatis gaafa abbaan buddeenaa sun daffaruu ishii gaafa bartu maal godhu lamaan isaanii mucaa kana jechuudha dabaddabuutti bahan jechuudha. Mucaa kana lamaan isaanii dabaddabaa turanii akka odeeffannoo jirutti fi akka wanni irratti argametti jechuudha. Qorannoo ishii irratti akka argame qorannoo reeffaa irratti akka argametti jechuudha. Mucaa kana baay'ee dabaddabaa turanii baay'ee jechuudha baay'ee saqaaqaa turanii manuma keessatti gashaniitu mucaa kana dabaddabanii ajjeesanii jechuudha. Ajjeesanii macarrashaa isaa hidduutee dhuma isaa irratti mucaan kun jechuudha. Egaa wallaalaadha ola deemaadha kichuu karaatti hafee waaqayyo immoo dhugaashii lafan keenya iyyateera dhugaashii. Egaa har'a immoo maaltu ta'e yoo jettanii kun waggoota darbe jechuudha. Mucaan kunis kan ishiin boqotte waggaa darbeedha. Garuu dhugaan sun immoo hin banne dhugaan ilma waaqayyooti jedhamtiire. Sababii kanaafuu abbaan ishii dhugaa mucaa kanaa barbaachaaf jecha baay'ee deddeebi'ee himachaa ture jechuudha mana murtiitti. Baay'ee deddeebi'ee jechuudha. Garuu kun innis dhugaa mucaa isaa argateera. Egaa gaafa
qorannoo irratti waan garaagaraa irratti gaggeeffamu mucaa maaliin miidhamte tokkoffaa daffaramtee lammaffaan immoo dabaddabaadhaan isheen kan isheen duute jechuudha mucaan kuni dabaddabaadhaan. Egaa haati kana gochuun ishee dhoksuu ishiiti fi ani qoricha wayitus kiiseera ta'e hin beeku garuu namichi sun dhugaa dubbachuu fi qoricha wayitus kiiseera ta'e maali akka ta'e hin beekamu garuu jechuudha malee eenyumtuu dhala isaatti cakkanii akkana godhan namatti fakkaatu jechuudha. Egaa mucaan kun boqotteetti dhugaan ishis argameeraa fi egaa maal godhanii manni murtii immoo guyyaa eeggaddaa jechuudha lamaan isaaniitu du'a farade. Abbaa buddeenaattis haadha buddeenaattis du'a farade jechuudha. Lamaan isaanii isa yoo akka tokko lunkulu jette nama laaltu ishiin ija keessa nama laalti. Wayne haadha kanaas hin jirti. Haati akka kanaas hin jirti nama baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee wanta nama gaddisiisu jechuudha. Egaa isaan lachuutti murtiin du'aa kennameera. Jedhame egaa murtiin du'aa kennamee jedhamee itti faradee manni murtii gaa hin beeknu nuti. Waaqatu beeka malee jechuudha. Yeroo baay'ee waan akkasii hin jira. Dubartiin gaafa abbaa manaa ishee irraa gargar baatee dubara yookiin dhala qabdu sun fudhattee nama heerumtiin haa heerumtu malee jechuudha. Jira daffaruunis abbaan buddeenaa dubartoota baay'ee daffaree nama dhageenya garuu akka kanaa miti jechuudha. Amma tokko naannoo biyya keenyaati jechuudha. Abbaan buddeenaa muca'uu sun daffaree jennaani haati buddeenaa sun maal gooti seetani? Inni qabsiifteetu waajjira poolisiitti qabsiifatteetu jechuudha. Himatteetu jechuudha. Namicha sun hidhaa waggaa 18 immoo akkamitti farachiifteen jechuudha yeroo sun. Inni immoo daa'ima waggaa 9ti. Itti farachiifteen. Kun immoo otoo kun jiru otoo waa baay'een jiru haani mucaa daffaramuu ishee harreeffamtee du'uu ishee jechuudha. Baay'ee isaaniitu jira garuu waan kanaa qofaa miti. Namoota baay'eetu jira garuu haa ta'uyyuu malee gariin seera qabsiifatu gariin immoo abbaa manummaa masaa hiikuu bakka dhala ofii kan caashifatan jiru jechuudha. Kun garuu jaallattee osoo hin taane ammas waan ta'e qoricha wayii tuqsiise ta'ee maal akka ta'e garuu nama dhiba malee jechuudha. Namni jaallatee dhala kee ji'a 9 garaatti baattee harkatti baattee guddiftee waggaa 11 jechuun nama qallaanii miti waggaa 11 faana dhamaatee har'a garaa jabaattee dhala ishii ajjeesse jechuun baay'ee nama dhiba. Inni kun waan ta'e qoricha wayii tuskiise haa ta'u fi hojii seexanaa kan beeknu miti. Hojiin seexanaa fagoodha. Kanaafuu wanta baay'ee nama gaddisiisudha. Egaa dhugaa mucaa kanaa kunoo baheera. Isiniin jechuun barbaada. Egaa namoonni keenyi dubartoonni keenya adaraa keessan dhaamsanii isinii dhaamu. Gaafa yoo danda'amaa ta'e mana keessan qabdanii jiraachuu yaala. Sitti tolus sitti badus argattus dhabdus mana kee qabdee jiraachuu yaali. Maaliif beektaa? Waa kanatu jira. Abbaa manaan kee amma barbaade si miidhus amma barbaade si amaneedhus dhala kee sun laaliitu rakkina hundumayyuu obsii jiraattu. Dubartiin abbaa manaa lamatti heerumtu wayiin immoo dhala godhattee dhala ishii suniin fuutee nama biraatti heerumtu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf kabaja hin qabdu. Amma barbaadeessu ta'e kabaja hin qabdu jechuudha. Maaliif bakka ilaalchi namaa garagaraadha waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu amma barbaade osoo miidhamneeyyuu dhala keenya laallee abbaa manaa keenya isa duraa abbaa ijoollee keenya faana jiraachuun nu barbaachisa jechuudha. Kun eelaa garaa hin baane amma ani dhugaa kanatti dhagaame orma miti. Mucaa dhiiraa tokko wajjin qaban jedhan sunis abbaa bira jiru sun jechuudha kanatti dhagahame anaan. Maaliif hojjettanii obboleettii isaa dhabeera. Haadha isaas dhabee bakka. Isinii gala miti. Bakka waa'ee isaatii kan nama gaddisiisu jechuudha. Egaa waan hundumayyuu Waaqayyoo beekaadha. Waaqayyo isaan girditti firdii dhugaa haalaatu nuti waan jennu qabnu. Yaa ugaa
social media kun mana zara waan jirtu adda diddiigachuudha. Kanaaf jecha malee waan biraateef miti. Gaadaraa keessan ni jabaadha. Dubartoonni keenya warri funduratti heerumtani abbaa manaa gaarii kan jireenya keetiif ta'u kan mana keetiif ta'u laaliitii jaalladhu. Itti gali. Warri moo heerumnee jirru moo amma barbaadan osoo rakkattanii jechuudha. Abbaa ijoollee keessanii dhiistanii hin deemina. Yoo dhiistee deemte illee ilaalladhu bakka dhaqxu. Dhugaa dubbachuu. Abbaa manaa lammaffaatti ijoollee qabattee abbaa lammaffaa heerumuu kee mannaati. Gaala mootaatee taatee mana qabattee jiraachuu siif caala. Tokko eelaa garaan baanedha. Lammaffaan atofii lubbuu dhabamtaa. Sadaffaan dhalli kee hin maaqqaqa. Adaraa keessan jabaadha. Keessattuu bara kana wanti faashinii ta'e jechuudha. Haaraa ta'e wanti godhamaa jiru dubartoonni keenya gaafa biyya jiran abbaa manaa heerumanii ijoollee godhatanii maal jedhu. Igaan rakkinni biyyaa nama baasaa. Isuma kaleessa gadda wajjin abbaa manaa wajjin bishaan burcuqqoo tokko adda baafatanii wajjin dhuganii jiraatan. Har'a gaafa biyya Arabaa geessu ijoollee lama akka qabdu irraanfatte, ijoollee sadii akka qabdu irraanfatte, ijoollee afur akka qabdu irraanfatte ishii. Sin barbaadu jechuun har'a dhufa. Bilisan akkasii of eeggadhaa wara ijoolleen baay'ee. Ijoollee baay'een beekan akkasii. Of eeggannoo taasisaa isin. Kan akka keessanii kan biyya maraachi. Dhala keessaniif yaada. Har'aas geessee gola namaatti naftuu yaati. Namichi immoo qilleensa irraan sitti haasa'u kun jechuudha. Boru ati ijoollee kana too fuutee dhaqxee akkuma kanaan godha. Kanaaf of eeggannoo taasisaa. Abbaa manaa kee amma barbaade si haa miidhu dhala kee ilaalii dhiisini. Maatii koo viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Baay'ee tokko natti dhagahame dhugaa dubbachuu fi waggaa darbe keessa yeroo mucaan sun duute baay'ee tokko bo'oo jechuudha. Dhugaadha. Baay'ee jechuudha. Egaa Waaqayyo waan hundumaa waan godheef qaba. Adaraa keessan jabaadhaa isiniin jedha. Hamma sagantaa keenyaatti waan hordoftaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Shalom lafa jirtanitti nagaan tura. Like, subscribe. Otoon godhin hin darbina. Na jajjabeessaa isiniin jedha. Chaanaaliin koo dhugaa dubbachuuf deemaa jiru jechuudha. Deemaa jiru. Kanaafuu ammallee isiniin na barbaachisa uummata Oromoo. Please subscribe naa godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Bye.